Piroojeektiin jalqabaa manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa 20 guutuu biyyaa keessatti ijaaruu kan jedhu ture. Namni uffata keelloo yookiin haadha uffateef kalee qabame 80 ta'uu ol dubbatan. Maali akka keessa maali isin matanii kan jedhu gaafattu wanti kana uffatanii dhufanii jawaariin fa'aa mana baatu kan jedhu taatee akka kana nu gaafatan. US loltoonni Eertiraa Tigraay keessaa habaatu jetti. Oduu biraalee qabadee dhiyaadhaa an Aslii Galgalooti dhiyaadhaa. Dhaggeeffatooteen oduu jalqabaatiin Suudaan daangaa falmisiisaa dhiyootaan milishaa Itoophiyaa irraa fudhattee deebistee hin kennite jechuun tajaajila oduu Suudaan gabaase. Komaandaa waraanaa Meejor Jeneraal Haayidar Altiraafiin Suudaan daangaa Alfashqaa tarkaanfii tokko dabarsitee hin kennitu jechuun loltuu isaaniitti makamuu warri fedhu balbalii banaa jedhe. Waldhabbii Suudaanii fi Itoophiyaa sabab daangaa tana eegii uumame hammaachaa dhuuf Firaa'ol Balaayii gabaas qabdi. Komaandarri waraanaa lafoo diviziyoonii lammaffaa Meejor Jeneraal Haayidar Altiriyaa fi Sudaan daangaa Alfashaagaa tarkaanfii tokko dabarsitee hin kennitu jechuun loltuu isaaniitti makamuu warreen fedhaniif balballi banaa ta'uu ibsaniiru jedha gabaasichi. Jeneraalli kun yeroo naannaa baha biyyattii Alqadaarefitti hawaasa faallaataa irraa deeggarsa argachaa turanitti kana dubbatan. Jiraattonni ilmaan dhiiraa isaanii humna waraanaatti makamuun daangaa biyyaa fi kabaja isaanii akka eegsisan akka gorsan gaafataniiru. Muddamni daangaa Sudaanii fi Itoophiyaa naannoo Alfashaagaatti uumame torbanoota dhiyeenya keessa hammaachaa dhufeera. Waldhabdeen kunis cimaa kan dhufe erga Sudaan daangaawwan isheen kanneen waggoota 25f to'annoo milishoota Itoophiyaa jala turan hunda deebistee qabachuu ji'a muddeerratti ibsiteen boodadha. Jeneraal Altiraayifiin loltuun isaanii piroojeektii naannoo daangaa guddisu ijaarsa riqichaa fi daandii irratti bobba'eeraa jedhan. Kana malees tajaajila bu'uuraa kennuun sochiin naannicha jiru akka dabalu gochaa jiraa jedhaniiru. Dubbiin jeneraala gameessa kanaa erga dubbii himaan ministeera haajaa alaa Itoophiyaa Diinaa Muftii dhimma biyyoota lameen kanaa ilaalchisee ibsa Sudaan lafa naannoo daangaa seeraan alaa qabatteertii jedhan akka gadhiistu gaafatan guyyaa tokko booda dhagahame. Ambaasaadder Diinaan roobii kaleessaa biyyattiin lafa sadaasa jaha bara 2020 as qabatte haala kamiinuu kooti jechuu akka hin dandeenye himaniiru. Muddamni naannoo daangaa Itoophiyaa fi Sudaanitti uumame akka furamuuf haal dureen Itoophiyaa tokko qofaa ta'uu kan himan ambaasaadder Diinaan ejjennoon Itoophiyaa gara iddoo duraan turanitti deebi'aniiti mari'achuu dandeenyaa kan jedhudha jedhan. Sudaanii fi Itoophiyaan naannoo qonnaaf mijataa ta'e daangaa Alfashaagaa irratti burjaajii keessa jiru. Muddee keessa Sudaan daangaa duraan milishaa Itoophiyaan to'atamee ture guutummaan guutuutti akka to'atte labsitee turte. Wajirii gifti duree Zinaash Xaayachoo eegii wagga dabree naannoo garagaraatti manbarumsaa 13 ijaare. Har'aa manbarumsaa sadarkaa lammaffaa godina Awusireessuu naannoo Afar keessatti wajirii isii ijaaree eebbisuuf deemte. Dheengaddaa hojuma kanaatiif godina Gujiif Boorana oolti. Daayireektara wajjira gifti duree Muluqeen Fentaa piroojeektii kanirratti birri miliyoon 300 fayyadamnee jedhe. Galaana Balaayi dubbis. Piroojeektiin jalqabaa manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa 20 guutuu biyyaa keessatti ijaaruu kan jedhu ture. Sirna eebbaa tibba kana argaa jirtan raawwii karoora sanaati jechuudha. Guutuu biyyaatti yeroo jennu naannolee hunda keessatti dhagaa bu'uuraan kaa'amaa turan. Har'a mana barnootaa keenya 13ffaa eebbifne. Dabalataanis manneen barnootaa 5 dhiyeenyatti ni eebbifamu. Ijaarsi manneen barnootaa kanaa arfan bara 2018 jalqaba yeroo waajjira isaanii galan kan eegalamanidha. Kanneen hafan garuu akka lakkoofsa Itoophiyaa walakkeessa bara 2012 irraa kan eegalamanidha. Piroojeektoonni keenya hundi turtii ji'oota 6-8 jiran keessatti ijaaramanii xumuramani. Waliigalatti naannoo Oromiyaa fi Amaaraa keessatti manneen barnootaa 4 naannoo Beenishaangul Gumuzitti manneen barnootaa 2 Asoosaa fi Matakkalitti naannoo Somaalee Jigjigaatti manneen barnootaa 2 har'a kan Affaaritti eebbifame mana barnootaa 1 naannoo Tigraay Shireetti mana barnootaa 1 naannoo uummattoota Kibbaatti manneen barnootaa 3 dhiyeenyatti walitti aansuun eebbifamu. Geediyoo Shaakisoo fi Kibba Oomoottis ijaarsisaa jirra. ሻኪሶና ደቡብ ኦሞ 3 ትምህርት ቤቶች በግንባታ ላይ ናቸው። Gifti duree Zinaash Xaayachoo waliigalaatti barnoota sadarkaa lammaffaarratti maaliif xiyyeeffattee jennee obbo Muluqeen gaafan. ከረንት ፈርስት ሌዲ ቢሮውን ከተረከቡ በኋላ ተዘዋውሮ በሚሄድበት ጊዜ Gifti dureen erga waajjira isaanii galanii daawwannaa taasisaniin danqaa barnootaa guddaa ta'e kan argan. Manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa dhiyeenyatti argamudha burraan kan ka'e lakkoofsi barattoota kutaa 8tti adda kutanii hedduu ta'udha. Kan nuti tilmaamnu ol
manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa hedduun guutuu biyyaatti ijaaramaniiru. Barattoonni hedduun hanga kutaa 8tti carraa barachuu qabu. Haa ta'u malee barnoota sadarkaa lammaffaaf gara magaalaa deemuun dirqama ta'a. Kun immoo rakkoo lama uummata irraan ga'a. Maatiin daa'ima isaa gara magaalaa ergee barsiisuu hin dandeenye daa'imni isaa barnoota akka dhiisan dirqisiisa. Lammaffaan immoo miidhaa saalaa dubartoota irra ga'udha. Maatii irraa adda ba'anii yeroo baratan miidhaan irra ga'u jira. Rakkoolee lamaan kana hambisuudhaaf jecha naannolee mana barnootaa sadarkaa tokkoffaa fi giddugaleessaa qabaatanii sadarkaa lammaffaa kan hin qabne adda baafamanii manneen barnootaa kun ijaaramaniif. Ijaarsi manneen barnoota kanaa maallaqa deeggartootaan akka ijaaramak ta'eef piroojeektii maroo lammaffaa itti fufuun man barnootaa ifa roophii ka godina Arsii Lixaatti ijaaramuuf qibxaata dabree dhahaan bu'uuraa kaaniif dabalatee kanneen hafan maallaqa gurgur kitaabii daamuu ministeerri muummee Abiy Ahmad irraa argameen akka hojjetamu obbo Muluqeen himan. Dhaggeeffattootni amma oduu gaggabaaboo addunyaa isiniif dhiyeessa. Jalqabaan Itoophiyaan bara 2020 keessa saatiiwwan 1536 intarneetiin addaan kutuu isiitiif gaalii doolaa miliyoon 1,100 dhabuu qorannoon tokko mul'isa. Qorannoon netblocks akka agarsiistutti yoo siyaasaan oowwitu Itoophiyaan akkanuma intarneet cufte. Addunyaa irratti bara dabree intarneetiin saatiiwwan 27 addaan citte kasaaraa doolaa biliyoona 4 fidde. Hanqin tallaalii kooronaavaayirasiitti torbaan 10f Jarmanii harka qabaa jedhe ministeerri fayyaa biyyaa. Hanqin kana waldhabdiduu Jarmaniif dhaabbata tallaalii oomishuu AstraZeneca jedhamuutti uume. Dhaabbatichi UK kun tallaalii barbaachisu ammaa takka oomishuu hin dandeenye dubbata. Hoolaandiin seer garaacha yookiin ulfinni ofirra baasaniin dhowwuu dabarse. Akka manni murtii jedhuutti yoo ulfinni jireen haadha hin miidhin ka ulfinni buufachuuf hin argatin ofirra baasuu hin danda'anii jedhe. Murtii kan mormuun namni hedduun hiriirra bahuu jira. Manni murtii olaanaa Paakistaan dhiira 4 ka ejjecha gaazexeessa US Daniel Paal himatamne akka gadhiifaman ajaje. Daniel ka gaazexaa Wall Streetiif hojjechaa ture Paakistaaniif butamee mataan irra kutan. US amma akka karaa seeratiin akka dhiirhan himachuu jalqabdu beeksifte. Waraanni Afrikaa kibbaa dubartoota musliimaa hijaaba akka uffatan eeyyame. Duraan raayyaa ittisa biyyaa taanaan hijaaba uffachuun dhowwaa. Jijjiiram kan kafide marii jidduu raayyaa ittisa biyyaatiif dhaabbata mirga namoomaa Legal Resource Center jedhamu. Baqatooti Suudaan kibbaa ka dhibbaan lakkaa'aman biyyaatti deebi'aa jirti ka waraanii naannoo garii deemuu jirullee warri kun ka duraan waraan baqatee biyyoolaa Suudaan irra deebi'uu jira. Waraanii Suudaan kibbaa waggaa 7 deemaa ture nam 10,000 lakkaa'aman ijjeessanii nam miliyoona 4 qaa isaanii irra buqqise. Dhaabbatii dhukkuba Afrikaa to'atu Gamtaa Afrikaa tallaalii dhaabbata miliyoon 400 miseensota isaaniitiif bitee jedhe. Gamtaan Afrikaa duraanuu tallaalii miliyoon 270 binnee jedhee ka ibsee Afrikaaf tallaalii biliyoon 1,500 barbaachisaa jedhee ammaatti dabalataan waggaa kan keessaa yookiin waggaa dhuuf bitamaa jedhe. Namoota kalee dhaddacha obbo Jawaar Mohaammed irratti wayaa halluu keelloo yookiin hadhoo uffachuun deeggarsa agarsiisan 48 ta'an hidhamuu abukatoon obbo Jawaar Mohaammed keessaa tokko ta'an obbo Kaadir Bulloo BBC'tti himan. Obbo Kaadir Kaarraa hidhamtoota kanaaf poolisii dubbisee poolisiin namooti kun Jawaarfaa humnaan eegsisuuf yaalanii jedhee tanaaf hiinee jedhe. Masaratti dhaabaa argee ture garuu dubartii 8 namni 40 akka achitti hidhaman natti himee turte. Haa ta'u malee kaleessa immoo namni 40 kan biraa waliin kan turanii baasanii asii waan bakki isaan itti hidhaman sun lafti bulchan yookaan itti waan jireef qabanii kan deeman turudha kanatti himanii turan. Midhaan nyaattanuu maalii jennaan lakki midhaan waayyamaniiranii maatiin lakkanii fudun waayyamanii wal argaa jiraa ittiin wal argaa jiraa kan jirudha. Isarratti immoo poolisii gaafachiiste maali beekin isaanii yookaan carraan uummata kanaa maalii jedhee gaafachiiste carraalee lakkiinuu amma waan qorannee gaafanneedha jechabdee gaafannee jira. Garuu maal ta'uu qabanii qaama olaanaadhaa murtii eegaa jira kan jennaaf deebinaaf kennanii amma kan bayan jira. Waliigala amma namoonni sababa kanaan mana hidhaa jiran nama meeqa bakki isaan itti hidhamanii jiran weessa? Nama 48 akka gammaa kan isaan bira jiru kuuwwan namni 40 sun eessa akka ta'e hin beeku. Kan biraa asirratti wanti jedhan maali isin maali akka keessa maali isinii matanii kan jedhu yoo gaafattu isinii wanti kana uffatanii dhuftanii Jawaariin fa'aa mana hidhaatti baasuun
kan jedhu baasee akka kan nuuf kaafamne kanaan hin beeku jedhee. Bakki isaan itti hidhamanii jiran sun eessa jettan? Amma baachaa birrii afoodha. Tolee obbo Kadir baay'ee galatoomaa. Obbo Kadir Bulloo ka dubbise Bizwarq Olaanaa dhimmi hidha namoota kana ilaalchise yaada akka nuu kennan Komishinii Poolisii Magaalaa Finfinneetiif bilbilee garuu nuun kaafne. US loltoonni Eertiraa naannoo Tigraay keessa jiran hundi atattamaan akka bahan gaafattii jedhu dubbii himaan State Department ibsa addaat BBC firgan kan keessatti State Departmentiin qaamoleen Tigraay keessa socho'aniin daa'oo baqatoota keessatti saamichi miidhaan saala irratti hundaa'eef sarbamii mirga namoomaa jiraachuu him. Ibsi kun eegi Pireezidant Joo Baayiden aangoo dhufee ka jalqaba yoo ta'u waraanni Itoophiyaa deemaa jiru biyyoolaallee miidhuu dubbata. Dabalataan Galaana Balaayi nutti hima. Ibsa kana keessatti loltootni Eertiraa Tigraay keessa socho'an mirgoota namoomaa sarbaa akka jiran gabaasa qabnaa jetti United States. Haa ta'u malee mootummaan Eertiraas ta'e ka Itoophiyaa humnootiin Eertiraa naannoo Tigraay keessa jiraachuu ni haalu. Lolli naannoo Tigraay jalqaba baatii sadaasa darbee erga eegalees namoonni kumaatamaan lakkaa'aman ajjeefamanii kanneen gara miliyoona 2 ta'an bakka jireenyaa isaanii irraa buqqaanii jiru. Loltoota Eertiraa hangamitu Tigraay keessa jira ka jedhuu fi eessa akka jiran ifa ta'uu baatus humnoonni Eertiraa karaa gama daangaa isaaniitiin Tigraayitti lola bananiiru jedha. Ibsi waajjira imaammata alaa fi hariiroo idil addunyaa United States kun gabaasaalee qabatamaa saamichi miidhaan saala irratti hundaa'ee fi sarbamni mirgoota namoomaa da'oowwan baqattootaa keessaa fi dararaawwan biroo irratti hundaa'uun United States ejjennoo ishee loltootni Eertiraa atattamaan Tigraay keessaa akka ba'an jedhu ifa gootee jirti. Akkasumas loltootni Eertiraa lammiilee Eertiraa gara Tigraayitti baqatanii turan dirqiidhaan deebisaa jiraachuu ragaa qabatamaatu jira jedha. Ibsichi baqattooti Eertiraa 100,000 ta'antu haala siyaasaa biyyattii keessa jiru baqachuun da'oowwan 4 naannoo Tigraay keessatti argaman keessatti jiraachaa turan. Akka ibsa waajjira imaammata alaa fi hariiroo idil addunyaa United States kanatti lolli ammallee naannicha keessatti itti fufuun riphee loltummaan yeroo dheeraaf akka itti fufu gochuun kaaba Itoophiyaatti nagaa dhabamsiisa akkasumas guutummaa biyyattiitti ammoo muddama saboota gidduutti cimsuu malaa jedha. Kun ammoo Dimookiraasii fi Rifoormii Ministeerri Muummee Abiyyi Ahmed kan US beekamtii kenniteef qofa balaarra kan buusu miti ka jedhu ibsichi haalichi biyya ollaa ka taate Soomaaliyaan ka Itoophiyaan humna nagaa eegdota ishee keessaa baafattettis tasgabbii dhabuu hammeessuu danda'a jedha. Akkasumas mootummaa ce'umsaa Sudaan kan silayyuu rakkoolee hamoon mudachaa jirus dadhabsiisuu malaa jedha. Ibsi waajjira kana itti gaafatamni akka jiraatuuf sarbama mirgoota namoomaa fi dararama gabaafaman kana ilaalchise qorannoon walabaaf ifa ta'e jiraachuu barbaachisaa jedheera. Ibsi dubbii himaa waajjira imaammata alaa fi hariiroo idil addunyaa United States. US Tigraayitti namoota gargaarsi barbaachisuuf deeggarsi namoomaa guutuu naga qabeessaa fi dhorkaa malee akka qaqqabuuf ni gaafatti jedha. Nagaaf tasgabbii mirkaneessuuf tarkaanfiiwwan duraa fi barbaachisoo ta'an jiru ka jedhu ibsichi mootummaaf uummata Tigraay gidduutti mariin barbaachisaa ta'uu kaaseera. Akka gabaasaalee amanamoon qaqqabanitti gargaarsi namoomaa tattamaan qaqqabu baannaan namoonni kumoota hedduutti lakkaa'aman beelaan miidhamuu danda'u. Kanaafuu carraan gargaarsa namoomaa dhorkaa tokko malee Tigraayiif dhiyeessuun akka jiraatu irra deebiin gaafannaa jedha. Miidhaan saala irratti hundaa'e naannoo Tigraay keessatti raawwatame yaaddessaadha ka jedhu ibsi waajjirichi BBCf erge kun US gocha fokkoo akkasii kana ni balaaleffatti jedheera. Mootummaan Itoophiyaas qorannoon walabaaf ifa ta'ee gaggeeffamee namoonni yakka akkasii raawwatan akka itti gaafataman akka gootuufis gaafateera. Dhaggeeffattootni sagantaan keenya galgal kanaa ganumaa nu dhaggeeffachuu keessaniif ulfaadha isaniin jedha. Oduu dabalataa websaayitii keenya BBC Afaan Oromoo irra dubbisa. Qopheessan sagantaa kanaa Galaana Balaay gam teknikaatiin Davis Masaaruu kan isaniif dhiyeessan Asrii Galgalooti. Yoo waaqi jedhu borsaatti akkana walitti deebina nagaa waaqa kee bulaa oraa bulaa deebana hangafamaan dhan bulaa.